بايزوي نمني يندي ناجالة تجتشون هنتو dirqama namni si arrabsu jiraatu qaba dirqama namsi qeequs jiraachuu qaba hojjechuu keetii fi taa'uu dhabuu kan kee khatti beetu gaafa namni si arrabsee jechuudha anamma silaa ilmi nafxanyaa ta'e suudii keessa taa'ee ganamaaf galgala arrabse wallahi shorxaanii hiiseetiin biyya galchaa jechuudha ani asna laaltan tuni maa ka biyya jiran taani hiiseetiin ayu sirbeet maaqaqee maaqoo ማለት ነው ዳገር ነው ማስገባው dhugaan isiniin jaa suudii keessatti abbaa feetisiisuun waan xiqqaanisiista garuu nama oromoo tokko akkam goota umaan gootu ittuma dhiistaa jechuudha suudii kanaaf ni sinja suudii keessa teessanii keessaafu suudii keessa teessanii jechuun namni suudii waan deemuuf hojjechuudhaaf hojjetee jijjiiramuudhaaf haadha isaa qabaate haadha isaa af waan danda'u godhuudhaaf singalee tokko nama poolisii qabuutu jira akka amma farsoofaa fi usmiyyeefaa kuni isaan gaardii mataa isaanii qaban warra isaanii eeguu qabaniyo aslan isaan suudii xarafa suudii gubbaa taanii nama arrabsan warra jidduu suudii taa'ee nama arrabsoo akka gurra keessan bara akka qabanii mana hidhatti isin darbisiisuu danda'ani namni tokko dhugaan isinii maabar kanaafuu xulxulxul hin jeeyinaa amma dabbaali moo dabbaa jaamu tokko ganamaa kee arrabse wallahi wabillaa ilma oromoo jeeti malee biidhaa miti biyyattiin isa galchalaa biyyatti wallahi isiniin jaa biyyatti isa galcheetiin adab isa gooyisa garuu maa rakkoon ilma oromoo tokko namni akkamitti hiisuuf yaada namni akkamitti ilma oromoo tokko silaa barnoota bataabar nam tokko fuutanii silaa hiisistan barnoota taabar nam tokko gabbeettish hin jettu silaa nam tokko fuutanii biyya galchitanii biyya taa'ee qoloo gurguree adabatan warri miidiyaa kana gubbaa adabatan jechuudha garuu maal namni tokko akkatti rakkoo dila kana keessa dabaree mungkin haadha isaa gargaaruu danda'a mungkin jechuun rakkoo addaa keessa jiraachuu danda'a gizee akkana teeshinni mataa isaa gizee akkana laal baqattummaa mata gubbaa baatee gizee akkana rakkoo mata gubbaa baatee nu arrabsan bar tokko bar jaalatanii kan nu arrabsanii miti irra guddaan barii tokko fooloo isaatiif nu arrabsa tokko guddachuuf nu arrabsa tokko immoo rakkoon itti baay'atteetuma cinqii isaan irra gannaqu ganamaa galgala na arrabsaa jechuudha saniif ijoollee oromoo tana ittiin dumne sila nafxanyaan ganamaa galgala na arrabse amma faa suudii keessa taa'ee nafxanyaan ganamaa galgala na arrabsinan Itoophiyaatiin isa darbisiisa Itoophiyaatti jechuudha dhugaan isinitti garuu ilma oromoo ani nama sabaaf dhaabbatu ilma oromoo irratti waan akkasii godhuus miti nama waan akkasii godhulleen na jibbisiisaa dhaga'ullee hin fedhu waan ta'eef sinigaree malee nuti humna jabaa qabna baay'izawee sinigaree asumaanuu humna jabaa qabna nuti akkasii wattaaddaras qabna taankii qabna shugguxii qabna misaayila qabna waan hin qabne jechuudha suma dhugaa rabbiiti bar ay ummata qashtii yaa wallaahi daddabar wallaahi ilma oromoo tokko miti yoo tuqame amma laal kumaa namni irraa haasa'u jiruu fi akkatti aaruu jiru anaatu beekaa jechuudha warri amma gabbaatanii kumaa irraa dhugaan isinima kumaa baay'isawee inni nama ajjeeseeti miti shakkiidhaan qabame shakkiidhaan himatame warri gabbaatanii baga isai jettanii dhaabbadhaa wallaahi waan hin taane maaliif jennaanii ilma oromoo tokko nama kinkeeti akka fedhe harki tortoru jaanii muranii darban harka kana keessa tokko tortoru wallaahi mureen darbu tortoruma sanii qabadhee deema malee muree hin darbu jechuudha warri baga jettan sirrii miti kumaan namni kumaa hin beede kumaan kan miidiyaa gubbaa jiru kan lafa jiru adda isini galee dhugaan nafxanyaa jala fiiguu ture nafxanyaaf harka dha'u ture fakkeenyaaf abiyyiin amma dooktar abiyyiin biyya bulchuu diina oromooti fakkeenyaaf rakkoo oromoo waa hedduu godhee jira waa hedduus godhee jiraaf yoo nafxanyaan kaatee abiyyiin ni dhabamsiisinaa taate wallaahi nafxanyaan dhaba malee abiyyiin ni dhabamu an akka maakiitti ilaalcha kiyyaa nafxanyaan abiyyi ni balleessina ni jeesna yoo dura dhaabbanna nuti ijoolleen oromoo because hamaa kiyya hamataa kiyya jee oromoo laal hamaa kiyya hamataa kiyya garaatti qabadha waan fedheellee ta'u gaafa walii sirreessinuuf gaafa walii hisaabbannu dhufa akkamitti nama tokko fuutanii diinaaf kan nu barbaadan baga ajjeese baga ajjeefame baga akkas godhe baga qabame warri jiru kun ifaan sirrii miti waan fedhees ta'u nama keeti waan fedhees ta'u dhiiga keeti
badii balleessee jira haa balleessu badii isaa akkuma balleessetti osoo jiru diinaaf ilma Oromoo kennuudhaaf yaaduun keessanii በጣም ነው የሚገርመው wallahi akkamitti diinaaf Oromoo kanita Oromoon bar odaa jalatti nama badii qabu san odaa jala gorsatti yoo garafuus ta'e halangeedhaan garafti yoo himattuus ta'e himatti bar Oromoon bari namni obboleessi ajjeese bar araaraatu jira bar akkas Oromummaatti maaliif hin bulle akka gadaa sirna gadaa keenya keessaa maaliif baana akka safuu keenya keessaa maaliif baana ilma Oromoo badii balleessine jennee ormi ajjeesu ormi haamuruu fi ormi haamuratuu fi akkamitti jenna garaan nu arsee aboo baga qabame sai ምናምን wallahi እንጀይና ገባኒቱ ጀረቲኑ እንጀነ እንጀይና ዋን ፈኮታ እንደለጊና ዋን ፈዴስቶ ኩማን ባይዘዌና ነገፈዳን ኩማን ነጫለን ቤተ ወር ሚዲያ ከነ ጉባ አናፊ ኩማን ቲክቶክ ከነረት ዴራ የሮ ዴራ ወልቤን ነማ ጋፎ መን ኦሮሞ ረከቴ ኒራ ኩማ ዲባ ኩማ ሸንተማን ገርጋሩ ቱሬዳ ጋፎ ኦሮሞ ሰገሌ በርባዱ ነማ ሰገሌ ተሄዳ ገሩ ጉያ ኬሳ ገረገሌ ከረ ነፍጠኛ ዴሙስ ዋን እኒ ዴሜ ኢሳቱ ቤክ Sinigalee nama hedduu garagaggalee hedduu jira. Kanaaf jettanii biyya Ameerikaa keessatti namni himata nama ajjeessaadhaan himatame jechuun addunyaa irratti jireenyi isaa bade jechuun mucaan kun bultiillee hin qabu mucaan kun dargaggeessaa qeeroodha. Dachii jala hidhamee addunyaa akiraa bakka jireenyi isaa dhumatee jira jechuudha. Nama kana garaan isinii baduu qabaman akkamitti bakka ililil jettan boora obboleessa kee yoo ta'u akkana ta'u obboleettiin ta'e yoo taatee Ameerikaa keessatti nama ajjeestee lafa jala gaafa hidhamte namni gabbee baga gizee ettano haadha qabaabar abbaa qabaabar obboleetti qabaabar isin harkanii bar waan isin godhaa jirtan garaa naman wallahi haadha isa dhalteelfillee jaayaada gabbaatanii baga gizee ettan namatti dhagama wallahi baga hin jeena anamma nama baga jahu waan baga jedhamuutu jira waan baga hin jedhamneetu jira ilma Oromoo waan fedhellee balleessu waan fedhellee ta'u ilmi Oromoo keessaa dhalate badii haa balleessu malee akkasitti rakkoo guddaa akkasii sanillee qabaate miti nama waan gaarii hojjetu ture dhumarratti immoo waan badaa hojjeteedha. Akkas taana nama harma uummata keenyaa muree miteer mucaan. Hay nama Oromoo ajjeesee miteer. Ka biyya bulchu jiru ka Oromoo ajjeesaa jiru gaafa nafxanyaan itti duulte maddii dhaabbanna miti maaliif ilma Oromoo duba ka guyyaa dura nafxanyaaf harka cabacabaa jiru arra maaliif haa du'u baga du'ee jettan. Waan hin taane hin jayna uummata Oromoo ani yaada akkanaan fudhadhu ayizaween beeytani. Ani akka maakitti badii isaa Oromoon irratti haa murtuu hin jaa. Badiin ani balleesseef fakkeenyaaf Oromoo irratti yoon badii balleesse Ormi akkamii badii xiyyanaa muran Ormi akkamitti najjeesaan Oromoon najjeeste Oromoon haa balleessu yoo harka Oromootiin mucaan kun Oromoon ifii garafatte Oromoon ifii gorfatte Oromoon ifii badii balleessaadhaan hidhaattee biyyatti hiisifattan rakkoo miti bar Orma garaa duubaatti akkamitti ilmoo keessan haa ajjeesan haa fudhatan baga balleesse jettan hin jeenaa. Ifi nama keessan ifi adabadha nama keessan ifi gorfadha nama keessan ifi muraa itti muraa Oromoon sababa bal'aadha Oromoon sababa miiliyoona 60 Oliver istiil amma 90 Hussein hedduu baay'annee jira amma faa dubartiin hedduu baay'attee jirti namni tokko mana tokko keessa nama jaadhaluu eegalee jira kudhanfaa dhalatu eegalee baay'annee baay'izawii asumarratti 60 irraa dur 60 lakkaawame 60 bira kuttee jirti Oromoon amma akka arginu miidiyaan cicicit jeebar baay'annee jira amma keessaafu dubartoonni hedduu baay'annee jira. Kanaafu osoo sabni guddaan kun jiru badii ilma Oromoo tokkoof akkamii sabni xiqqishaan sun badii isaa irratti mura nuti osoo warri biyya guute kun badii murus osoo dandeenyu seera qabna heera qabna bar abbaan gadaa sirni gadaa bar osoo seerri addunyaan dhaabbatiin bar kan jiru bar sinigalee kanaafu please warri waan akkasii gootan yoo dhaabdan natti tolaa jechuudha asumaanu. Gadi biyya kanarra hin jiraattu yookiin galtaa yookiin galtu jechuudha. Ijoollee Oromoo ijoolleen taatan dhiira sikkoo mandoo dhiira arsii anu mataan kiyya arsiin tana sikkoo mandoo irraa of eega. Gurbaa maqaa waa barreessa gurbaa maqaa kanaan banateeti waa barreessinaan isaa waa jechuu barbaadde amma naaf galayyee miskiina kiyya dhiifama lubbuuti. Innaa maal seetanii jaran? Modii tana naa kennisiifu. Okay, asi mul'achuu qaba. Jarana namni innaa waa hatu innaa waa qalu. Amma si biyya isa dhumaa ammoo isa dhumaa mallee gaafii hin qabaanne isa dhumaa amma booda wanni godhanu maadda tokkoffaa mallee wanni gaafii naaf ta'e haga ammaatitti suuqeellee dhabe jechuudha. Bilbilli mucayyoo tanaa galee jira moo hin galleedha. Lammaffaa ammoo okay mucayyoo tanaa goggaamee qabdi kana. Bilbilli mucattii kana eenyu harka jira beektaa poolisii harka otoo hin taane mucattii reeffa gashite harka jiru. Mucattii reeffa gashitetti immoo kan kenne imbaasiidha. Namni akka seera biyya kamiitti iyyuu
yeroo qorannaarra jira wanti kun jedhamu fakkeenyaaf mucattii kanarraa maal qoratu beektaa? Irratti haasofna warri waa wallaalillee haa baratu. Ila nam tokko yeroo du'u hin du'aa nam takka fannifamtee jirti jedhamni tiree mucattiin kun poolisni dhufaa jalqaba eessa maramuu sagalee qabdi ofiin boontu jalqaba mirmaraan eessaa jammarama Aanallee barreeffamni suni ishii barreeffama fakkeenyaa fi asirratti siinidha. Poolis harka amma moobaayila ishee iskiriiptoo sana tsifatiin sun imimmaan sun poolis harka yoo jiraate yoomsitti kenna moobaayila gaafa qorannoon ishee dhumate gaafa jedhamu qorannoon ishee tuun dhumatiin biyya galchan qorannoon sanyoo galeessaa dhumatanuun jedhanii turan sanyoo galeessaarraa moganaa kamsaatti dabarsan siigalee kana yookiin nu dadhabsiisuuf yookiin immoo bakka waraqaa wayii waan hin taane dalaguuf siigalee waan akkasiitu jirama jechuudha akka saayikooloojii mataa siifanitti. Siifuu bakka sanitti bakka qorannoo sanitti maadaaminti yayyuu jechuudha haala hunda itti argisiisee itti mee jennaani gareef mucayyoo roobii mana yaalaa galee qorannoon wuxxeetiin reeffa ishii kamisa yookiin jimaata ba'aanaan jette yoo reeffi gaafa roobii sana akkuma galeen ashaaraa wannoo warafaan jiraachuu baate reeffi biraa baay'inaan jiraachuu baate gaafuma roobii sana ashaaraa mucayyoo tanaa fudhatanii jiraatan kamisa ba'aa yoommoo gaafa roobii san warafaan reeffi biraa itti baay'atee ashaaraa mucayyoo tanaa gara qoratamutti hin galchini jimaata ba'aanaan jette jimaata fi kamisa keessa mana yaalaa san dhaqaa gaafadhaadhaan Saaraa waboo dhugaadha waan mana madaamaatti duuteeti qaata maaltu jara cannaqee Mijoo mana madaamaatti ittiin duune si fayyaan qabdani kanuma irra deddeebitanii haasoftu salacha'uu ituu jette ituu mana madaamaatti duutee jette qaata dhumate dubbiin kun jette mate yaallee gammachuu dubbata maasiif qabne. Siifuu wayye kanuma irratti irra deddeebinee haasa'uu baannee odoo kara furmaatatti haasa'ame kara furmaatatti odoo deemame namni aanaa asirratti haasofnee walii deebisoo osoo hin taane namni aanaa waan kana gochuu hin danda'a jedhu haala namni irra jirutti maal irra jirtu jedhee nu gaafate haala irra jiru sanitti makamee nu faana socho'udha. Ammas akkuma mucayyoon itti duute akkuma isaan itti diraamaan irratti hojjetan nama kana hundi hin beeka diraamichi silaa torban lamaaf deemna. Waan biraa yoo dadhabne dubartummaa keenya nuuf kabachiisuu hin dandeenyu. Dubartummaa keenya jiitu muuti godhadhume waan biraa yoo dadhabne dubartummaa keenya nuuf kabachiisuu qabna tokko. Lammaffaa kaleecha liifirra taa'eeti yoo barbaadan gumaan 50,000 an akka keessanii kana ajjeesen 10 ajjeese 100,000 kaffalaa hanu jedhe 10 ajjeesen miliyoona kaffalaa jedhe liivii kanarra taa'ee jechuudha. Kanaaf isa biratti nama ajjeesuun isaaf yookaan mallatteeffamee kennameef ta'a yookaan immoo hojii isaati tanaan dura kana gochaa ture jechuu danda'a. Kanan beeku. Kanaaf hanga dhumaa silaa hin akkanatti daadachaa jira. Kara furmaatatti osoo deemame hoo guyyumaan akkas ta'ee mana madaamitti duute asiin ba'e. Asirratti mallee ijoolleen mana ijaazaa galtan of eeggadhaa mallaqa keessan illee of eeggadhaa namni mallaqaaf jedhee lubbuu namaa baasaa jira. Isin jechuun jaalladha. Wanti sinni bummoo maallaqni si hanganan turre. Maanuma ficcisiifneesin. Maanuma ficcisiifneesin haasaa. Dhaqi mee siifu dhaqi. Yallaa hawwi qabatteetti muti. Maalin godharee jechuun wal nu bannu kanaafi asumarra teenyee bishaan buusii bishaan deebisii ta'aa jira waan ta'eef ani namummaa qofaaf lubbuun namaa baduu hin qabu namummaa qofaaf jedhee namni ofitti amanu tokko waan namni hojjechaa jirutti makamee warraasa namni warraasaa jiru nama wajjin warraasu ebelu buusii ebelu deebisii kanuma haasaa oolle mataan keenya nu dhukkuba. Kan mataa dhukkubsaa jiru nuyi warra irra deddeebi'ee haasoo kanaa jechuudha. Kanaaf
warri ani namummaadhaaf qofa gandaan osoo hin taane amantaan osoo hin taane beqa nama lubbuun nama ana biratti gatii qabdi jedhe qofti siifan keessa naqaatii maal gochaa jirta